Ashamaa harka fuunee akkam nagaa jirtuu fayyaa keessanii guyyaa har'aa dhimma tokko qabadhee isinii dhufeera. Akkuma naafuu argaa jirtan gurbaan naafuun argaa jirtan kun maqaan isaa Sa'id Adam Hussein Buneeti. Hussein Bunee akaakayyuu isaati jechaadha. Mee waan isa mudateef yeroo ammaa maal keessa akka jiru inni maqaa isaa irraa jalqabee isinii ibsa. Mee maqaan keen? Maqaan kiyyaa Sa'id akkuma inni jedhee Sa'id Adam Hussein Buneen jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Sawweenaa magaalaa Miicaati. Rakkinni na mudatee jiru rakkina mootummaa wal qabatudha. Mootummaan hiriira nagaa nu baanee jennaan hiriira kana situ babaasaa uummata kakaaftaa sanyii uummata kakaaftu waan ta'eef seenaa nu ni yaadata jechuudhaan himannaa narratti banee jira. Himannaa kana wal qabatee mana hidhaa aanaa Sawweenaa jedhamutti waamicha naa godhanii dhaddacha 16ffaa waamicha naa godhanii poolisii lamaan dhiyaadhe dhaddacha san irratti. Kanaaf bakka guyyaa 3 achitti na hidhanii bakka rakkina hawaasa wal qabateen uummanni rabshaa buusee ijji baddee bootaan ijaan baddu jechuudhaan maqaan abbootii kennaatti dhagahamuudhaan kanaaf rabshaa buusanii achi rakkina uummata wal qabateen iddoo cabsanii na baasuu danda'an. Achirraa fiigee deemee kiiloomeetira 25 magaalaa jedhamtu magaalaa Ardaa Galmaa jedhamti aanaa Ginniirii fi aanaa Sawweenaa jidduutti argamti. Magaalaa kana lukaan seene lukaan guyyaa tokkoo fi wayi deemee seene magaalaa kanatti iddoo Ardaa Galmaa jedhamtu kanatti. Ayyee amma gabaabumatti Sa'id Adam Hussein Bunee sanyii gootaa warra qabsoo Oromoo asiin dura gaggeessaa ture. Kaleessa dheengadda biyya kana Kaayiroo seente. Jechuun gammoojjii keessatti illee dararaa guddaa argite. Haaluma sochii yeroo ammaa biyya keessa tureen nama biyyaa baqatee akkasumas innillee akkuma beektan Hussein Bunee jechuun goota Oromoo namni hundinuu beeku. Mucaan kun yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa argama. Mee Kaayiroo eenyutu sisee yeroo ammaa maalirra jirta? Kaayiroo illee nama hin qabu. Bakka namuma karaa waliin deemne wajjin namallee nama na taqabbalu waan hin qabneef namuma san wajjin deemee namni sun nama waan asii qabuuf akkasumatti hirkattummaadhaan iddoo tokkotti cinaa galee jara san waliin jira jechuudha. Amma garuu himannaadhaaf iddoo himannaa deemee iddoo himannaa waan jiruuf kan himannaa mudate jechuudha. Ayyee ati noo maqaan keen? Abdurrahman Qaasim Artumaa. Atillee isa waliin achii dhufte jechaadha. Ayyee akkuma beekamu ijoollee kana lamaan kaleessa yooma seentan dheengaddami? Dheengadda biyya kana seenanii namni isaan simate karaa irratti namuma Oromoo biyya kanaatitu seenaa isaaniillee sirrii adda baasanii hin beekanii akka isaan akaakayyuu warra sanyii Hussein Buneellee ta'an hin beekanii. Yeroo ammaa ijoollee kana nama simatu dhabanii bakka bulan dhabanii nyaata waan nyaatan hin qabanii mallaqa hin qabanii nama isaan gargaarullee hin qabanii fira biyya kanaa beekan hin qabanii. Hussein Bunee jechuun immoo fira Oromoo biyya kana keessa jiru hundaati. Kanaaf namni kaleessa isaan simatee jedhee jalqaba Mubaarak nama jedhamutu karaarraa fuudhee galee mee atinne haala jara mudate gabaabsiinuu ibsi. Ani kaleessa achi gara gara mana mahkamaarran ture. Yeroo lammanni taaksiin tokko dhaabee nawaamee ijoollee kanan beektaa fira keetii fuulduree poolisiitiin fuudhee dhufee naan jedheennan qarshii 200 isaa waliin irraa kaffallee isa bilbilee waamee isaa waliin irraa kaffallee ilma Oromooti ijoolleen kun akkas seenaa kana himataa jiru rakkatanii waan jiruuf fuudhii galii haala jiru uummata Oromoo biyya kanaatiin mari'annee sirreessinaa fi jennee isattan kennee inni fuudhee galee har'aa finnee dhufuu dandeenya. Ayyee ati kaleessa fuutee mana mee maal atillee achi waan itti aanu na himi? Galatooma. Ijoolleen tun ijoollee sabaati. Sanyii gatanii biraa deemanii miti. Sanyii Hussein Buneeti.
anuu kamataa kiyya anuu waan keessa galuu fi akka itti galu anaaf rabbii qofti walitti beeku haala jireenya baqaa namni hunduu ka beeku kanuma waliinuu rakkoo tiyya dhiisee isaan kana alaa dhoofe mucaan kun ani ilma Hussein Buneeti sanyii Hussein Buneeti alatti na dhiiftee deemin jedhee uf abdachuuf osoo hin taane abdii ummata Oromoo ka biyya kana keessa jiruutiif alaa fuudhee manatti hin gale eega manatti hin gale ani achirraa waan walumaan nyaannaa waan anillee beelallee bulchu walumaan dhuyinaa amma fuudheetiniin ka ummanni Oromoo ka biyya kana keessa jiruuf ka biyya biraa jirullee sanyiin gootaan kun nu keessatti akka rakkanne akkan salphanne isiniin jedha dhaamseen isinii dabarsa ganumaa yoom fuutee galteen ati kalee dheengaddaati guyyaa dheengaddaa kana fuutee galteeni kanaafuu yeroo amma atillee jara gargaaruu hin dandeettu jecha jara waan gargaaruun takka waan mana keessa galchuun qabu mataa ka isinii himu haganaayyuu gola xiqqoo takka keessatti dhoysee hin haasayinaa jedheeni lakuloo kama jarru amma ragawa bahuu danda'u hin haasayinaa sagalee ol fuutanii hin haasayinaa haala jireenya biyya kanaa yoo gubbaarra kireessan jalli abbaa manaati kanaan ka wal qabatee ka sodaa akkanaa waan of keessaa qabuuf ummata Oromootiin gahuu ka danda'eef kanaaf yanillee. Hayyee isin ergaa waliigalaa akkuma beekamu ijoolleen kunniin yeroo ammaa bakka bulan hin qabanii waan nyaatan hin qabanii lakkoofsi bilbila isaanii isinii barreessa. Lakkoofsa bilbila jara kanarra bilbiltanii namoonni biyya garaa garaa keessa jirtan dirqama jecha kun namni kamiyyuu goota ofii karaa irratti hin gatu. Ijoolleen kun qabsoo keessa turanii roorroon itti hammaannaan dheessanii biyyarraa ba'anii hojii hojjechuuf yookiin immoo waan biraatiif osoo hin ta'in qabamanii hidhamanii uummanni naannoo san jirullee warri biyya sanii namni beektanillee hin dhabamtan jennee yaanna. Ijoolleen kun kunoo akkuma argitan inni fa'aa Huseenuma Bunee fakkaata. Lakkoofsi jara duwwaa tokko eeriyaa koodii waliin irra deebi'ee isinii hima. Eda'uu 2 duwwaa 1 2 5 2 duwwaa 3 9 14 irratti bilbiltanii argachuu hin dandeettanii dabalataan immoo anillee karaa kiyyaanillee argachuu hin dandeettanii karaa kiyyaanillee argachuu hin dandeettanii kanuma dhaamsee olii galaa lakkoofsa bilbilaa jaraa gubbaa irratti illee viidiyoo gubbaan isinii barreessaa galatoomaa isiniin jedha kanuma isinii dhaamadha.